ሰዎች ልከውልኝ ያየሁት እጅግ በጣም አዘንኩኝ። በምትችሉት መንገድ ሁሉ አድርሱልኝ። አይኛ ሰብአዊነት እኮ ርቆናል፣ አስተዋይነት ከርቶናል፣ አርቆ ሀሳቢነት ጀርባ ሰጥቶናል። ፈጣሪስ ግን እንዴት ይታረቀናል? ከዘመን ሁሉ እጅግ የከፋው ዘመን ላይ ደርሰናል። ምን ቢከፋ ምን ብታቂ ወንድም እኮ ወንድም ነው፣ ወዳጅ እኮ ወዳጅ ነው። ምን ብትጨክን በራስ ላይ አይደለም ጠላት ላይ ልታደርግ የማደፍረውን እንዴት በወንድም ላይ አቅም ታገኛለህ? እንዴትስ እጅ ይነሳል? እንዴትስ ይታዘዛል? ይህ ወንድማችን በባዕዳን ሳይሆን በገዛ ወገኖቹ ጭካኔ አሲድ ተደፍቶበት በሆስፒታል ይገኛል። በዚህ ወንድማችን ላይ የጨከኑ ሰዎች ላይ ፈጣሪ ፍርዱን ይስጥ። እናንተ ወገኖቼ ግን የምትችሉ ቤተሰቦቹ የሕክምና ድጋፍ ስለሚሹ በአቅማችሁ መጠን የደግነት እጃችሁን ዘርጉላቸው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት 10,96 32 85 95 አክሊሉ ገረሙ። ሳውዝ አፍሪካ ፍላሽ 07 16 45 72 53 ካዛንክ 80 30 50 75 92 እያሱ ገረሙ በሚለው ቲማችሁ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ለሚሊዮኖች ለማድረስ የምትችሉትን ዘዴ ሁሉ በሚገባ መጠቀም ራሱ ትልቅ ደግነት ነው። በታሪ 92 ንግድ ባንክ አካውንት 10,96 32 85 95 አክሊሉ ገረሙ። ሳውዝ አፍሪካ ፍላሽ 07 16 45 72 53 ካዛንክ 80 30 50 75 92 እያሱ ገረሙ በሚለው ቲማችሁ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ለሚሊዮኖች ለማድረስ የምትችሉትን ዘዴ ሁሉ በሚገባ መጠቀም ራሱ ትልቅ ደግነት ነው። ፈጣሪ ሆይ ይቅር በለን፣ እንዳትተወን። ፈጣሪ መላ ቤተሰቦቹን ያበርታ። አይዞን፣ ፈጣሪ እውነተኛ ዳኛ ነው። ስለዚህ ወንድሜ ሰዎች ልከውልኝ ያየሁት እጅግ በጣም Hi guys, jirtu Oromoo koo qaalii bakka jirtetti nagaan rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Waan akkaan nama gaddisiisu wayii jechuudha dhugaa rabbii. Waan onnee nama cabsu, waan bira darbitee obsuufillee isin obsiifne tokko jechuudha. Ani yeroo nan arge hedduu turee jira, akka torbee tokko turee jira beektani. Fakkeenyaaf elektiriikii irratti hojjenna waan ta'eef kontaaktii ta'ee takkas godhee ka jedhu tokko yaada akkasii yaade jechuudha. Rabbi ani waan inni elektiriikii irratti hojjedhuuf yoon inni mucaa kana argu itti siqoo elektiriikii hedduu takka hin sodaachaa hojjechuu jammare jechuudha. Maaliif ani kontaaktii waan elektiriikii irraan itti mudate wayii natti fakkaate garuu sanii miti dhimmi dhidhaatii dhimmi nama biraati waan biraati. Nuti amma yoo mititti garaa walitti jabaannaa, amma yoo mititti waan akkasii walirratti dalagnaa. Maaliif jechuun nuti yoo duune biyyeen nu nyaata malee nuti waliin nyaannu. Okay? Namni jiraata tokkos carraa isaa jiraata, atis ammoo carraa kee jiraata, namni sunis carraa isaa jiraata jechuudha. Gara jabeenyummaan akkanaa garuu maaliif naaf hin galu dhugaa rabbii. Amma gurbaan kun South Africa keessa jiraata, lammii isaatiin warra Itoophiyaawii ta'een jechuudha. Asidiin itti nammee jechuu yeroo nama dhaga'u hedduu takka rifadhe dhugaa rabbii jechuudha. Yoo ni beektan taate ni jirti asuma hojjettuu yeroon arge siniif gallakkisaa qo'a. Tampilalli irra siniif kaa intala sana kutaa 9 waan akkasiititti jaalatee ture. Erga jaalatee booda wajjiniin eebbifamtee warra mootummaa kana keessa hojjechaa turte jechuudha. Isaan dhimma hojiiti waan akkasii jettee qabeenya waan qabduuf jiruu fi ilmoo fi waa hunda gattee tarii warri ishee argitan arguu dandeessanii ishee gattee isarree gattee inni barbaachuu gara Finfinnee yoo dhufu ishiin boodigaardii qabdi. Shimee maan jala seentanii laaluu dandeessu jechuudha. Boodigaardii qabdi. Yeroo isaa argitutti akka dafanii ajjeesan nama itti ergitee turte namni isheen akka ajjeestu isatti ergeessuun irree akkam ta'e jechuudha. In ajjeefne ajjeesen jedhaa ati asirraa deemi jedheeni dhiiga addaa dibatee dhaqee ajjeese jedhee birrii irraa nyaate abbaan manaa ishee sun garaa jabaatee keemikaala irratti naqee fuulli ishee hanga har'aa badee hojii san keessaa is baatee jiruu ofiitis dhabde jechuudha. Waan akkasii takkan arge lammata ammoo kunoo har'aa argaa jirra jechuudha. Obboleessa keenya jiraata South Africa lakkoofsa warri gargaaruudhaaf dandeessan bilis garaa walitti hin jabaatinaa. Uummata kiyya beektani jaarsas yoo ta'e rabbiin jaarsa biraa sii qaba.
jaartis yoo taate rabbiin jaartii biraa sii qaba. Dantaa waan akkasii jechuun hanga san dila wal miidhuu maaltu fide laha addunyaa tanarra jechuudha. Kan uume rabbi, kan nu jiraachisu rabbi, kan nu oolchu rabbi, kan nu bulchu rabbi. Ka afuura tanayyuu ol baafadhee of gaddeebisuudhaaf bar eeyyama rabbiitiin malee eeyyama ofiitiin miti beektani. Ofiin eeyyamne afuura kana fudhannee hin baasnu jechuudha. Yoo rabbiin jedhe malee. Okay? Akkasitti yaadaa beeka. Namni sunis riskii isaa jiraata, atis riskii kee jiraatta jechuudha. Dantaa miti, jaarsaa miti, dhiisaa jaarsa biraa qabdan. Hanga maal zayitii walitti dibanii, daffisanii, naqanii, waan adda addaa walirratti raawwatanii hanga san dila jechuudha. Fayyaa qabdaa miti, waasin hin rifne, ni jaalattaa miti, jaalalli jibba qabdi. I don't care. Saniif deemtee waan biraa uummattee jaalala haaraa uummattee jiraachuu dandeessa. Maaliif waan ati goote sanitti waaqni rabbi si gaafachuun dhiisu. Waan gaarii hojjedhu, waan gaarii hin taane hin hojjetin. Bishaan daffisanii walirratti naquu, zayitii daffisanii walirratti naquu, qaama walii muruu, waan addaa arginee jirra jechuudha. Maaliif garuu ormarratti waan akkasii arginee hin argine dhugaa rabbi. Saniifuu amma obboleessa keenya kana keemikaala itti naqanii haala kanaan jiraatan jechuudha. Hinaaffadha malee waan biraatii miti kun dhugaa rabbi. Maaliif waan addaa natti hin fakkaatu. Nama guddina namaa jibbuu hinaaffaa. Okay, hinaaffaan nama digdi malee nama ni jaartu. Saniifuu maatii isaatiif rabbiin jajjabina haa kennu. Amma wanni kun waan baay'eedha. Keemikaala waan ta'eef qaama keessi nyaata waan ta'eef jechuudha. Hedduu takka cimaadha jechuudha. Yoo rabbiin namaaf laaffise malee keemikaalli hedduu cimaadha. Ofitti siksaa bifa isaa laalaa kaameraarra waan akkaan abdii nama kutachiisu wayiidha jechuudha. Obboleettii teenya san amma ijji daqiiqaa sakandii takka keessatti amma ijji arguu dhabuu, afaan ishee garmalee, funyaan ishee nyaatamee lafee qofaatti afee irra siniif kaa suuraa ishee taampilalii gubbaa jechuudha. Waan akkasiititu jira. Rabbiin nama haa tiksu, garuu garaa walitti hin jabaatinaa hanga san mara jechuudha. Gara jabeenya akkasanii dhiisee riyyaa teessi yoo taate riyyaa keetis yoo ta'e, jaalallee teessi yoo taate jaalallee keetis yoo ta'e, abbaa manaatis yoo ta'e, haadha manaa keetis yoo ta'e, miidhurra fayyaa qaama fayyaa gaggeessi karabbii sii kaa'e ni qabda. Waa hundarratti jechuudha. Maaliif jaalalli jibba qaba, jibbi jaalala qaba, waa hunda qaba. Yookaniifi namni sun akkasitti balleessee beekee natti balleessite jettee ati miidhuuf namni sun akkasitti balleessee beekee dhiifama siin jechuu danda'a. Dhiifama naaf godhi jechuu danda'a. Okay? Saniifuu hangas garaa walitti hin jabaatinaadha. Siniin jechuun dhaamsa kiyya. Dhugaa rabbii bifti gaanamaaf omaa hin godhu. Akkasi namni kana fakkaatu har'a waan akkanaatirra jira yoo jedhan hedduu garaa nama nyaatti, hedduu abdii nama kutachiisti, waa hedduu nama keessatti uuma. Aamilee dubbiitillee dhabda jechuudha. Akka itti dubbattullee si dhorka jechuudha dhugaa rabbii. Ergan TikTok irratti poost godheeti hedduu takka na cannaqe humna kootii ol afuura baasuuf deeffachuu na dhorke jechuudha. Maaliif namni akkam hangam garaa walitti jabaata. Hanga nu wal goonu, hanga nuti akkana wal miinu kana osoo rabbiin nu miidhee bar yoo tana ilma namaati miqtii biqiltuunu dachii tanarra hin jirtu dhugaa rabbii. Akka ilmi namaa walitti garaa jabaatu osoo rabbiin garaa nutti jabaate, osoo waaqni garaa nutti jabaate jechuudha. Namaa miti biqiltuun dachii tanarra hin jirtu jechuudha. Rabbiyyuu badii dhiifama nuuf godha. Okay? Rabbuu nuuf dhiisa badii keenya. Nu yoo maaliif waliif dhiisuu dadhabna? Maaliif dhiifama waliif gochuu dadhabna? Maaliif laphee dhiifamaa waliif dhabna? Gaafii natti ta'a dhugaa rabbii. Akkasii dhiifama naaf godhaa miira keessa nama gashaa dhugaa rabbii. Like, share, warri yaada qabdan immoo mii koomantii jechuudha. በምትችሉት መንገድ ሁሉ አድርሱልኝ። አይኛ ሰብአዊነት እኮ ርቆናል።
ሰጥቶናል። ፈጣሪስ ግን እንዴት ይታረቀናል? ከዘመን ሁሉ እጅግ የከፋው ዘመን ላይ ደርሰናል። ምን ቢከፋ ምን ብታቂ ወንድም እኮ ወንድም ነው። ወዳጅ እኮ ወዳጅ ነው። ምን ብትጨክን በራስ ላይ አይደለም ጠላት ላይ ልታደርግ የማትደፍረውን እንዴት በወንድም ላይ አቅም ታገኛለህ? እንዴትስ እጅ ይነሳል? እንዴትስ ይታዘዛል? ይህ ወንድማችን